Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kibxata ebla 13 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 5 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Itoophiyaatti carraaqqina hawaasni COVID-19 ofirraa ittisuuf taasisu xiqqoodha jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa kenneen beeksisee jira. Kaleessa manneen maree Somaaliyaa lameen waa'ee yeroo bulchiisa pireezidaantii Abdullaahii Farmaajoo dheeressuuf dhiisuu irratti waldura dhaabbachuun siyaasaa Somaaliyaa burjaajii keessa buuse. Gabaasaalee kanneeniif kan biroo qabnaa. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti immoo taatoo dargaggeessaaf ogeessa koomedii tokko keessumsiisna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Attam ooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi USAID walitti bu'iinsa Tigraay keessaa kanneen miidhaman gargaaruuf hidhaa laastikaa jajjabaa 1,500 qubsuma yeroo fi ittiin ijaaruuf kan namoota 82,000f oolu qilleensarraan buusuuf kan jiru ta'uu beeksise. Gargaarsi qilleensarraan bu'u kun kuusaa USAID kan Dubaay jirurraa gara Itoophiyaatti ergamuuf jira. Walitti bu'iinsi kun namoonni miliyoona 1 ta'an qe'ee ofiirraa akka baqatan kan dirqisiise yoo ta'u, hedduun isaanii yeroo ammaa ala yookaan qubsuma namni walitti tuucha'ee keessa bulu keessa jiraatu. USAID'n afatarra rafan, uffata halkaniif meeshaa mana keessaaf barbaachisu kan akka distii, saaniif meeshaa nyaatatti bilcheeffatan kan dhiyeessu ta'uun beekameera. Meeshaaleen gargaarsaa kun USAID'n namoota walitti bu'iinsa Tigraay keessaan miidhamaniif dhiyeessu keessaati. Erga rakkoon sun jalqabee qabee Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa, midhaan nyaataa, nyaata madaalamaa, kunuunsa fayyaa, qubsuma meeshaalee baraarsaa, bishaan dhugaatii qulqulluuf sagantaalee kanneen akkaan rakkoof saaxilamaniif oolu dabalatee $300 miliyoona 500 ta'u gumaachiteetti. Itti dabaluudhaanis gareen deeggarsaa yeroo balaaf deebii kennu kan USAID tattaaffii gargaarsa namoomaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi saffisuuf gamas tura. Qaamotiin martinuu gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu mirkaneeffachuu qabu. Haa ta'u malee gargaarsi qofti bu'uura rakkoo sanaa hin dhabamsiisu. Dararaa jiru hanqisuuf walitti bu'iinsi hatattamaan dhaabbachuutu barbaachisa. Dubbiif wal barbaaduun humnoonni Eertiraa hatattamaaf guutummaan gamasee akka ba'aniif mootummaan Itoophiyaa humnootii naannoo Amaaraa Tigraayitti bobbaasuu dhaabuun tarkaanfii barbaachisu isa duraati. Rakkoon kun hammaataa innaa adeemetti Yuunaayitid Isteetsi uummata gargaarsi akkaan barbaachisu dhaqqabuuf deeggarsa arjoomtoota biraa ni simatti jedha ibsi dhaaba gargaarsa Yuunaayitid Isteetsiin bahe kun. Hoogganoonni biyyoota Afriikaaf ekspertoonni Afrikaa talaalliin COVID-19 ardittii keessatti akka oomishamu dhiibbaa gochaa jiran. Afrikaan yeroo ammaa talaallii COVID-19 guutummaadhaan biyya alaatii galchiti. Gabaasa Anniitaa Paawul jaallannee dhiyeessa. Afrikaan kibbaa dhiyeenya kan talaallii dhukkuba COVID-19 ittisu oomishuu jalqabuu ishee kan beekame yoo ta'u, kana gochuun ishee ardittii keessatti biyya tokkitti ishee taasisee jira. Afrikaan ija biyyootii biroon gaafa laalamu namoota vaayirasii koronaan qabaman lakkoofsaan gadi bu'aa qabdi. Duula tallaalii kennuunis akkasuma duubatti haftuudha. Hayyoonnii fi hoogganoonni biyyootaa torban kana walgahii gama marsariitiin gaggeessaniin kanneen tallaalii kana oomishan dabalataan gara Afrikaatti geessuuf karoora baasanii jiru. Addunyaa irratti tallaalii jiru 4 keessaa harki tokko lammiiwwan Ameerikaatu waraannate. Biyyoonni guddataa jiran garuu kanaaf carroomuurraa fagoo jiru ka jedhan Daayirektarri waliigalaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom kanneen biyyoota galii gad aanaa keessa jiraatan tallaalii addunyaarra jiru keessaa harka tokko gadi argatan jedhan. The pandemic has shown that global manufacturing capacity Weerarri dhukkuba COVID-19 kan inni nutti agarsiise addunyaa irratti oomishi tallaalii jiruu fi caasaan dhiyeessii jiru tallaaliis ta'e
waan tajaajila eegumsa fayyaaf barbaachisan hatattamaan raabsuuf ga'oo akka hin taanedha. Eessatti caalaa akka barbaachisus hin ibsu. Kanaaf jecha kanneen tallaalii kana oomishan gara Afrikaatti geessuun barbaachisaa kan ta'eef jedhan Dr. Tedros. Vaayirasiin koronaa lammiiwwan Afrikaa miliyoona 100 hiyyuma keessatti akka kufan gochuusaa kan dubbatan hayyoonni diinagdee carraa hojii miliyoona 30 cufsiise. Afrikaa keessatti oomishi meeshaalee wal'aansa fayyaa jalqabamnaan carraan hojii miliyoona 6 banuuf jiraa jedhameera. Garuu hatattamaa fi gatii salphaan kan gaggeeffamuun ta'u. Kanaaf dhaabbati maallaqa addunyaa akka ishee gargaaru Afrikaan gaafatteetti. Afrikaanis gama isheen qophooftee rakkoo gara fuula duraatti dhufan attamitti haala gaariin irratti hojjechuun akka danda'amu yaaduu qabdi. Karoorri kanaafis ba'u yeroo fudhachuusaa caalaa kunuunsaa fi maallaqa gaafata. Kana malees seera qabeenya dhuunfaa, waliigaltee daldalaa, caasaa geejibaa, dandeettii qorannoo fi kanneen biroo irratti jijjiiramni akka argamuuf ka gaafatu ta'us Afrikaan kana gochuu hin dandeessi jedhu hayyoonni. Dhalattoonni Hararii kanneen naannoo sanaa ala jiraatan filannoo irratti akka hirmaatan kan mootummaan badhaadhinaa naannoo Hararii gaaffii dhiyeesse boordiin filannoo akka hin simanne murtii dabarse gumiin Hararii kan mormu ta'uu beeksisee jira. Kana dura filannoo biyyoolessaa geggeessaman 5 keessatti naannoo filannoo addaa kan Jagol irratti hirmaataa akka turan hawaasi Hararii kanneen dirree dhawaa keessa jiraatan murtiin sun sirrii miti jedhan. Boordiin filannoo garuu murtii sana heera irratti hundaa'ee murteessee jedha. Afaan yaa'iin gumii biyyoolessaa Hararii obbo Muhiddin Ahmed ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin boordiin filannoo hawaasi dhalattoota Hararii kanneen naannoo Harariif sagalee kennan wiirtuu filannoo addaaf waraqaa filannoo qopheessuu dhiisuuf murteessuunsaa murtee seera cabsuu jedhan. Naannolee filannoo Hararii keessaa kanneen jiran barcuma 36 keessaa 14 filuuf filatamuuf dhalattoonni Hararii qofti akka irratti hirmaatan heerri eeyyamus ittiin ka'umsi murtii sanaas mootummaa ce'umsaan kan murtaa'e ta'uu obbo Muhiddin Ahmed ibsaniiru. Kunis hawaasichi sabxiqqaalee ta'uusaaf dhalattoonni isaa hedduun naannoo sanaa ala jiraachuu isaanii tilmaama keessa galchuudhaanii jedhan. Haa ta'u malee akka yeroo mootummaa Itoophiyaatti caasaa mootummaa naannoo tokko keessatti kanneen jiran miseensonni mana maree filatamuu kan qaban jiraattota naannoo sana keessaa sagalee kennan qofaadhaan jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee seera murtii kana jijjiirsisuu danda'u heera biyyaa irratti kan hin argine ta'ullee ibsee jira jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaa filannoo biyyoolessaa geggeessu waxabajjii 5 bara 2021 sagalee hiree ofii murteeffannaa kan uummattoota kibba gama dhiyaa geggeessuuf qophee barbaachisu xumuruu beeksise. Dubbiimtuun boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti filannoo biyyoolessaaf filannoo hiree murteeffannaa guyyaa tokko geggeessuun akka namoonni hangi tokko sodaatan uummata sagalee kennutti kan bitaa galu miti jedhan. Baasii adeemsa filannoo sanaaf jiru kan gad xiqqeessu jechuudhaan dubbiimtuun kun ibsanii boordiin filannoo adeemsa filannoo hiree murteeffannaaf qarshii miliyoona 7 ramade jedhan. Hireen murteeffannaa Sidaamaa baatii Sadaasaa bara 2021 kan geggeessame yoo ta'u boordicha qarshii miliyoona 70 baasise jedhan jechuudhaan Yoonaattaan Zabdiyoos gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman wixata galgala buufata poolisii kutaa Minisootaa fuulleetti wal ga'uudhaan ajjechaa poolisiin raawwate balaaleffataniiru. Poolisiin Miniyaapolis ganda Brooklyn Park Center jedhu jamaa wal ga'an bittimsuuf yaaluuf jecha meeshaa nama hin ajjeefne kan sagalee guddaaf ifa guddaa qabu akkasumas gaazii itti biifuun gargaarame. Poolisiin innaa hiriirtota mormii buufata poolisii sanaarraa fageessuuf yaalutti hiriirtotaa waliin walitti bu'eera. Aangawoonni akka jedhanitti hiriirtota keessaa hangi tokko poolisiitti waa darbataa turan kanneen 40 ta'an to'annaa jala oolaniiru. Mormii sun kibxata har'aa ganama jalqabe. Daantee Raayit dargaggoo umurii waggaa 20 lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa yoo ta'u dilbata galgala ibsaa tiraafikii irra dhaabatee innaa jiru itti dhukaafamuun ajjeefame. Hoogganaan poolisii Brooklyn Center Tiim Gaanan akka jedhanitti poolisiin sun dogoggoraan dhukaasa elektirikaan hojjetu kan yeroof of nama wallaalchisu se'uudhaan rasaasa itti dhukaastee jedhan. Waajjirri qorannaa yakkaa kutaa sanaa waa'ee dhukaasa sanaa qorataa jira. Kan umriin waggaa 26 poolisiin dhukaasa sana raawwatte yeroof hojii dhaabdee jirti. Bulchaan Brooklyn Center Maayik Eliyeet poolisiin sun hojiirraa ari'amuu qabdi jedhan. Dogoggora lubbuu namaa galaafatuuf obsan qabnu haqi akka mirkanaa'uufis waan dandeenye maranu goona jedhan. Obboleessi Raayit Daalaas Biraayant sirna dungoo qabsiisuu kaleessa galgalaa irratti argamuun akka jedhetti poolisiin attamiin qawwee dhugaaf kan laastikaa walii wal dhaala jedhee jira.
Pireezidaanti Joo Baayiden akka jedhanitti maal akka uumame adda baasuuf qorannaan ni geggeeffama garuu saamichi mormii sana booda raawwatame fudhataman qabu jedhan. Nagaaf tasgabbiin akka bu'u Baayiden wixata kaleessa Waayit Haawusitti tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisanii kan nagaaf tasgabbiin akka bu'u gaafatan harmee daantee dhaggeeffachuu qabna jedhan oduu namaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti carraaqqina hawaasni COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf taasisu xiqqoodha jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa kenneen beeksisee jira. Ministerichi akka ifoomsetti ji'oota 6 dabran irratti qorannoo taasiseen COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf kaka'umsa hawaasni qabu gadaanaa ta'uun beekamee jira. Keessumaa manneen barnootaa keessatti vaayirasicha ofirraa ittisuudhaaf lakkoofsi namoota haguuggee afaaniif funyaanii kaa'atanii ka gad bu'e ta'uu dubbata ministerichi. Daamxootu Finfinnee irraa gabaase. Tatamsa'inni COVID-19 Itoophiyaa keessatti daran hammaachaa dhufeera jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Ji'oottan 6 darbanittis dhaabbilee garaagaraa keessatti COVID-19 ittisuuf sochii taasisamu ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeeffameen dhaabbilee fayyaa fi baankota keessatti fooyya'insi jiraachuun ibsameera. Haa ta'u malee naannoo manneen barnootaa fi dhaabbilee biroo keessatti ammoo dagannaan dabalaa dhufeera jechuun ministeera fayyaa Itoophiyaatti qindeessaan gamtaa qorannoo fi qo'annoo COVID-19 Dr. Ababayyoo Gabayyoo ibsaniiru. በዚህ ክትትል ምንድነው የታዘብነው? በሶስቱ ማስክ አጠቃቀም፣ ርቀት በመጠበቅም፣ በእጅ ንጽህና አያያዝም ለውጥ ማየት hordofii kanaan wanti nuti taajjabne itti fayyadama haguuggii funyaanii fi afaanii irratti fageenya eeggachuuf qulqullina harkaa eeggachuu irratti jijjiirama arguun hin danda'amne. Inumaayyuu yeroo tokko gadi bu'aadha. Namootni wantoota of eeggannoof jedhaman kan hojiirra oolchan lakkoofsaan xiqqoodha. Tatamsa'inni vaayirasichaa immoo saffisaan dabalaa jira. Dhaabbilee garaagaraa hedduu ni ilaalla. Bakka gabaa, kutaalee hawaasaa, daandii irra socho'an, baankii, dhaabbilee fayyaa, dhaabbilee amantaaf kanneen biroo keessaa odeeffannoo walitti ni qabama. Qorannoo gaggeeffameenis manneen barnootaa keessatti yeroo jalqabaa wayita banamu kanneen maaskii godhatan harka 100 keessaa 79 turan amma garuu gara 76tti gadi bu'ee jira. Kuni ammoo baay'ee yaaddessaadha. Akka biyyaatti naannolee hunda keessatti fooyyee cimee itti fufuu qaba. Bakka gabaatti, manneen nyaataaf dhugaatiitti, daandii irratti, manneen amantaaf kanneen biroo keessatti itti fayyadamni ittisa COVID-19 baay'ee gadaanaadha. Fooyya'aa ta'e kan argine manneen baankii fi dhaabbilee fayyaa keessattidha. Hojjettootni warreen kanaa ni fayyadamu. Tatamsa'inni COVID-19 yeroo ammaa dachaadhaan dabaleera. Akka biyyaatti naannolee fi magaalota garaagaraa keessatti qorannoon taasifameera. Bu'aan qorannichaas akka ibsutti Finfinneen fooyya'insa qaba. Itti fayyadama haguuggii afaanii funyaanii irratti uummanni osoo beekuu gatiin barbaachisne kaffalaa jira jechuun Dr. Ababaayyoon furmaata waan jedhanis ibsaniiru. በክልል ደረጃ ስንመጣ የተሻለ አጠቃቀም የምናየው አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው። Sadarkaa naannoleetti yoo ilaalle raawwii fooyya'aan kan mul'atu magaalaa Finfinneettidha. Magaalota 15 keessatti qorannoo gaggeeffame keessaa magaalonni naannolee hedduun isaanii raawwiin isaanii gadaanaadha. Fooyyee kan qabu Finfinneedha. Itti aansee Adaamaa fi Asoosaadha. Magaalota kanneen biroo keessatti maaskii godhatanii deemuun ni mul'atu. Kuni baay'ee fooyya'uu qaba. Qorannoon kun daandii ittiin dhimmoota kana cimsinu waan ta'eef amma qajeelfamoonni bahaa jiran maaskii godhachuu, fageenya eeggachuu, harka dhiqachuu fi saanitaayizarii fayyadamuu irratti. Isaan kun akka hojiitti hiikaman gochuun dirqama. Vaayirasiin kun hin banne inumaayyuu ariitiidhaan dabalaa jira. Amalli isaas xiqqoo jijjiiramee jira. Namni hedduun miidhamaa jira. Du'aas jira. Dhaabbileen fayyaa dhukkubsattootaan guutamanii jiru. Kanaaf amma xiyyeeffannoo argatee seerotni bahan hojiitti hiikamuu qabu. COVID-19 ofirraa ittisuuf maal gochuu akka barbaachisu namni ni beeka. Dhaabbilee garaagaraa keessatti namni maaskii hin godhanne tajaajila hin argatu kan jedhu erga hojiirra oolee bubbuleera. Garuu namnuu itti fayyadamaa hin jiru. Kana irratti waajjiraaleen hawaasnii fi dhaabbileen garaagaraa seera bahe hojiirra oolchuu qabu. መተግበር ግዴታ ያስፈልጋል። Ji'a tokko itti aanuufis naannolee hundaa fi magaalota hunda keessatti tatamsa'ina qorannoo COVID-19 kutaalee hawaasa vaayirasichaan miidhamanii umuriif koorniyaan addaan baasanii baruudhaaf qorannoo taasisuudhaaf ogeeyyiin qophaa'an leenjiin kennamuufii eegaleera. Qorannoon kunis namoota osoo mallattoo COVID-19 hin agarsiisnii fi gara dhaabbilee fayyaa hin deemin hafan ittiin addaan baasuufis kan tajaajilu ta'uutu ibsame. Akkasumas qajeelfamoota COVID-19 ittisuudhaaf bahan
hojiirra oolmaan isaanii akka cimuu fi namoonni haguuggee afaan funyaanii akka godhatan, fageenyi isaanii akka eeggatanii fi qulqullina harka isaanii yeroo yeroodhaan akka eeggatan yaadachiisuufis ta'e dirqisiisuudhaaf qorannoon kun murteessaadha jedhan Dr. Ababaayyoon. Qorannoon ji'a tokkoof turu kun eebila 7 bara 2013 kan jalqabamudha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gabaasaa nutti ceena. Kaleessa manneen maree Somaaliyaa lameen waa'ee yeroo bulchiisaa Pireezidaant Abdullaahi Farmaajoo dheeressuuf dhiisuu irratti wal dura dhaabbachuun isaanii siyaasa biyyattii burjaajii keessa buuse. Manni maree gadaanu yookaan ka bakka bu'oota uummataa akka yeroon bulchiisa pireezidaantichaa waggaa 2 dheeratu kan murteesse yoo ta'u, manni maree olaanummoo kun murtii seeraa alaati jechuun morme. Gabaasaa Mohaammed Kaayyee jaallanneetu dhiyeessa. Manni marii paarlaamaa Somaaliyaa inni gadaanu caalmaa sagaleen mootummaan pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo waggaa 2 aangoorra akka turu murteesse. Walgahii addaa kanarratti miseensonni paarlaamaa 149 sagalee deeggarsaa kan kennan yoo ta'u 3 qofatu morme. Kun ta'ee daqiiqaa xiqqoo keessatti manni marii paarlaamaa inni ol aanu mormii dhageessiseen murtiin darbe kun kan heera biyyattii cabsuudha jedhe. Ta'us garuu heera Somaaliyaa keessatti dhimma filannoo kan ilaaleen manni maree paarlaamaa inni gadi aanu murteessuu danda'a ka jedhu of keessaa qaba. Gam lameen kana waliin jedhaniyyuu filannoon miseensota paarlaamaas ta'e ka pireezidaantii biyyattii dhiyeenyatti ka gaggeeffamuun fakkaatu. Deemsi sagalee kennuu duraan dhuma waggaa darbeetti gaggeeffamuuf saganteeffamee ture. Garuu deemsa filannoo kana eenyu to'achuu qaba isa jedhu irratti hoogganoonni siyaasaa jiran waliigaluu hin dandeenye. Gamtaan Afrikaa, Gamtaan Awurooppaa fi michoonni addunyaa kan mootummaa Somaaliyaa dhiibbaa ka godhan ta'us danqaan uumame hin furamin hafe. Afyaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaa'ii wiixata kaleessaa akka jedhanitti seeratumtoonni bakka bu'oota uummataa waan ta'aniif itti gaafatama fudhachuu qabu. Yeroo barbaachisaa ta'ettis murteessuu qabu jedhan. Haaladda shacabka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin. Haalli amma uummata biyyattii mudate danqaa siyaasaa deemsa filannoo duubatti harkise keessummeessuu hin dandeessisu. Fedhii biyyaa eegsisuu taanaan lammiiwwan biyyattii murtii isaanii eegaa jiran. Filannoo gaggeeffamuuf jiru karoorfachuuf jecha waggaa 2 booda akka ta'u murteessan jedhan. Kana barii bulchiinsa isaanii baatii guraandhala darbee xumurame pireezidaant Farmaajoon bara aangoo isaanii waggaa 2 akka dheeratuuf manni maree gadaanuun kan murtaa'e battalumatti simatanii jiru. Farmaajoon ibsa baasaniin lammiiwwan biyyattii carraa seena qabeessa argame kan tigalli deemokiraasii ta'e filachuuf itti gargaaramuu qaban jedhan. Ta'us garuu miseensonni mormituu kanneen muummicha ministeeraa duraanii Hasan Ali Kaayireen hoogganaman bara aangoo pireezidaantichaa dheeressuun waan gaarii hin taane hordofsiisaa jedhaniiru. Qof walboo Soomaali inuu aqbala waayo maanta. Pireezidaantiin bara aangoo ofii xumuran seeraan ala waajjira keessa tursuuf murtiin darbe waan hamaa fiduuf akka danda'u lammiiwwan Soomaaliyaa beekuu qabu. Hoogganoonni waan murteessan irratti of eeggannoon godhan taanaan murtii dabarsan seenaan ija madaaliin ilaaluuf jiraa jedhan. Duraan qondaalli poolisii Soomaaliyaa Abdii Mohaammed Hassan ajajaa poolisii kutaa Moqdishoo Jeneraal Sadiq Omaariin aangoorraa ari'an. Kunis walgahii paarlaamaa har'aa addaan kutuuf yaalan akkasumas yaaddoo nageenyaa kakaasan kan jedhuun ta'uun beekameera. Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii keenya itti aanutti ce'uu keenya dura beeksisa qabna. Qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromootiin qophaa'ee isinii dhiyaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii har'aa irratti keessummaan keenya taatoof ogeessa koomedii Waaqkennee yookaan Waaqoo Getaachooti. Koomediiwwan afaan Oromoo haala yerootti fuuleffatan siitkoom jedhamaniin dargaggoota beekamaa dhufan keessaa tokko Waaqoon. Koomediiwwanii fi fiilmota afaan Oromoo hedduu irratti hirmaachuusaa akka dubbatu Waaqoon gara fuulduraattis waan guddina artii uummata Oromoof ta'u gumaachuu itti fufaa jedha. Waaqoon hojii artiitii alatti barsiisaa ta'uusaa fi kitaaba akka barreessaa jirullee nutti himee jira. Naakoor Malkaatoo Amburraa bilbilee dubbise dhaggeeffatootatti of beeksisuudhaan eegala Waaqoon. Waaqoon kan inni alatti isa Oromiyaa naannoo magaalaa Nagdeettiidha. Yeroo koo dheeraa keessatti dabarsee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti sadarkaa lammaffaatti akkasumas kan baratee xumuree barumsa koo kan xumuree yuunivarsiitii Finfinnee seeneen kompiitara saayinsiidhaan jalqabaa koo fudhatte addunyaan hojii keessa hin jiru immoo hojjechaa developmentii barumsa jedhee lammaffaa koo fudhatte dabalataanis immoo institutional universitiidhaan digrii lammaffaa koo fudhaan jira. Nyaata qopheessuu qofa hin baranne. Beekta jechuudha. Shiroonni itti beekaa isaan immoo amma nyaachaa hin jiru waan itti nagaa. Keessumaa daawwattoota diraamaa afaan Oromoo biratti immoo kanatti jaallatama guddaatti argatte diraamaa OBN yookaan televezyiinii Oromiyaa irratti deemaa ture hiree jedhamuun ta'uudha namoonni kan dubbatanii kanaan hin beekame jettee yaaddaati. Kami kan caalaatti uummatatti si beeksise? Dhugaa dubbatti uummata wajjin kan yeroo jalqabaatti wal irratti diraamaa hireedha. Diraamaa kanatti uummata wajjin caalaatti wal irratti jalqaba irratti jireenya. Waaqoon kun baay'een dubbatu jedhan garuu siitkoomii yookaan koomedii haala yeroo irratti xiyyeeffate irratti immoo kolfa nama gaggabsa kolfa nama fixaa jedhu mee kana gabaabsii natti. Ani bakkeetti nama haasaa nan taphata garuu gaafuma kaameeraa argu ayyaana wayii qabatee hundee gaafa sana natti dhiibu. Keessumaa siitkoomii yookaan immoo koomedii haala yeroo irratti xiyyeeffateen jaallatamummaa guddaa argatteetta. Karaa televiziyoonaas ta'e yuutuubii irratti daawunloodii godhan yookaan gadi buusanii yeroo isaan si ilaalaa amma moo filaalta ofii keetiin amma hojiin koo gaarii dhattee yaaddaa moo wanta na hanqatu jirattee yaadda? Diraamaa afaan Oromoo kana qoosaa akka ta'uu wanta biraaf namoonni gosa guddaa fayyadamanii hojjetaa jiran gara miidiyaa kanaatti yoo baatu miidiyaa hawaasaa kanatti yoo baatu salphaatti uummata bira gahuu dandeessu. Garuu akka gosti gaafa ilaalu uummata biraa qabu amma hojii karaa gahaadha. Garuu bakka uummatni ilaalu kana gahuudhaaf immoo halkanii biyyaa yoo hojjechuu baanne biyyaa hojjechaa jedhan. Ijoollummaa kee irraa keetii waan kun kan si duukaa guddatee har'arra qaqqabuu keetiif maali bu'uura? Daa'imummaa makurraa kaasee yeroo ijoollee hiriyoota koo wajjin kubbaa taphachuu yeroo deemnu gara lagaa deemnee gara dirree bal'aan deemnee taphatee gaafa kubbaa taphatnee dhuma natti hin gariin keenya dadhabdee jaallatee gaafa gadi deemnu kanaa seenaa waliin uumeen ijoollee wajjin taphattu kanatti kolfuu sirriitti dhaggeeffatu gurra nyaatanii achitti baay'ee waan kanaaf sina jalqabanii yaadaa kana booddee immoo waldaa kiristaanaa keessatti waltajjii diraamaawwan garaagaraa sababoota adda addaa yeroo dheeraadhaaf dubbisaaf waan hojjeteefi wanta duruma yeroo masirimmaa keessa ture amma garuu wanticha guddisaa dhufee irratti guddisaa dhufeefi sadarkaa kana nageessifatu immoo guddisaa dhufee jechuudha. Osoon kana irratti hojjedhee caalaatti siitkoomii kana guddisee sadarkaa tokkorraan gahuu nan danda'a jettee waan ati yaaddu? Yaada kun keessaa egaa yaada baay'eetu jira. Wanta baay'eetu yaaddan karoorsaa al tokko hanqinni yeroo jiraata dabalataan barachaa waan nan hojjetatu hanqina yeroo hanqina qabeenyaa waan tokko yoo sirratee haalaatti kana beekee nan hojjetanii nyaata. Siitkoomiin Oromoo maalirra gahee akka argitu kanatti barbaaddu isaaf ammoo dadhabbeeti gochaa jirtu maali? Siitkoomii afaan Oromoo kan barraa'ee jiru jira kan irratti qophaa'aa jiru jira kan waraabamee immoo beeksisa televizyiinota deemaa jiru jira sadarkaa uummata Oromoo madaalu koomii hojjechuun barbaada gara fuulduraatti uummati kun uummata bal'aadhaa aadaa bal'aa qabaa afaan isaa jechuun isaa galaanaa wantoota kana hundumaa walitti fuudhee bifa siitkoomidhaan uummaticha sadarkaa madaalu qulqullina sagalee qulqulleessuudhaa qulqullina qabiyyee wantichaa hojjechiisee yoo ga'ee mataa kootii tokko hojjetee darbe baay'ee haaluma yeroo irratti fuuleffatee koomedii hojjetamu kanaan
ergaawwan itti dabarsitu hangam hawaasa barsiisuu, hangam hawaasa akeekkachiisuu yookaan uummata waan fuuldura jiruuf qopheessu. Diraamaan komii yookaan kan qoosaa kunis ergaa gurguddaa of keessaa qaba. Amma bifa ergaa kana dabarsuun adda malee bifa garuu bashannansiisaa, kofalchiisaa, bohaarsaatu ergaa kana jechuudha. Namni yoo hubate ilaale diraamaa sabaa yookiin qoosaan itti hojjennu keessaa fi diraamaa kolfaa keessa jiru keessaa gaddan keessa jiru jala agarsiisuu jira. Egaa hojiin aartii jennaan aartii akkasuma nama tokko namni kolfaa jiru akka miidhama wayii keessa jiru muummee inni kennaa uumaa aartii fi ergaa guddaa dabarsu amma fakkeenyaatti uumama daddarbii dhibee koronaa kana irratti babaa jedha waan inni jira dhimma jaalala sobaa irratti hojjeta waan inni jira akkuma dabbaan ilaale keessa isaati jiru waan baafachuu qaba. Akkuma diraamaa takaanii akkuma walleewwan adda addaa diraamaan koomedii yeroo kamiyyuu keessatti yoo hojjetame ergaa mataa isaatti dabarsuu danda'a. Amma diraamota afaan Oromoo kam irratti kan hojjette hanga ammaa diraamaa garaagaraa keessattis immoo hirmaannaadhaan irratti hirmaatte kan odaa waardiidhaaf yookaan immoo badhaasa odaadhaaf dhaqqabellee akka jiru hiriyooti keenyatti himaniiru waa'ee sana dhaggeeffattootatti. Diraamaan dheeraan irratti hirmaatte ni jalqabaa diraamaa hireedhaa kana booddee mata-dureen isaan ibsu jedhamu kan kilaasoo barreessee irratti hojjetteera. Fiilmiin kun odaa waardii waggaa darbee irratti gosa shanii dhiyaata argisiise. Diraamaawwan biraa immoo torbanii qoosaa adda addaa nama hojjennamu yoomaa biyya adda addaa irratti kan tamsa'u jiraata. Koomii mata-dureen isaa afran jedhamu tokko amma televiziyoonii Itoophiyaa irratti beeksifamaa jiru tokko jira. Isa irratti hirmaateera gara fuulduraatti ibsamsiifaa. Kana malee immoo fiilmiin yeroo dhiyootti kan hojjetamu jira. Kitaaba kana akka barreessaa jirtu dhaga'een jira. Mee kitaaba akkamiiti kanatti barreessaa jirtu? Hin barsiistas immoo jedhani. Nan barsiisa dhugaadha mana barreessaa tokkorraa. Dhimma kompiitara saayinsii kan wal qabatu waanuma barate kanaan hin barsiisa. Kitaaba tokko barreessaan jira yeroo dhiyootti uummata biraan nan gaazexee yaada. Ani hojii koomeediin hojjeta yeroo kitaabni seenaa faallaa kanaa ta'edha. Torban sadi laaffisaalaan himatu yeroo makana gadi fageenyaan haasofne. Waaqoo maaltu gammachiisa? Maaltu dallansiisa? Ani kan baay'ee na gammachiisu hiriyoota kootii taa'ee haasa'e. Kan iyyuu hiriyoonni koo hundi isaanii koomeediyaanii hojjechuu dandeessaa. Wanti na gaddisiisu namoota guddaa qabanii dhugaan isaanii jalaan miidhaman gaafa hin jiraatin namni gaafa gadi isaa malee adaban baay'ee na gaddisiisa. Kaayyoon Waaqoo gara fuulduraa maali? Kaayyoon kun egaa hojii aartii kanaan wanta qabatamaa tokko uummata Oromoodhaaf hojjechuu darbuu nan barbaada. Gama biraatiin wantoota maalii barreessaa jiru kanaan wanta saba kanaaf ta'u wanta biyya kanaaf ta'u darbee immoo yoo rabbi guddaan nu gargaare waanuma aartii kanaaf ta'u. Achumaanis dargaggootaaf waan ati dhaamte yoo jiraate. Dargaggootaafis dhaamsan dhaamuu kennaa ofiisuma hojjetanii waanuma isaan keessa jiru gadi baasanii immoo biyya kanaa dargaggeessa aartii kana dargaggeessa kanaaf iyyuu dirqama fuuldura keenya jiruuf immoo jala jalaa waan bor hojjennu kaarraasaaf ni qophaa'uu qabnaa, barachuu qabnaa, barachuu qabnaa hojjechuun yaada. Amma ulfaataa yoo ta'e iyyuu fuuldurri dargaggoo keenya ammoo baay'ee kan caalaa akka dhufaa ta'e. Taatoo Waaqoo yookaan Waaqennee Geetaachoo maqaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha. Jawaadhu. Kabajee waan raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.